lola dhaabuu jechuun gara mariitti deemuu jechuun rakkoon biyya sanaa hiikamaa miti. Rakkoon bal'aan biyya sanaa Tigraay duwwaa miti jechuudha. Tarbaayiniin lammaffaan hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa annisaa maddisiisuu eegalu. በረዘመ ጊዜ ውስጥ ውሃ የምንይዘው እነሱም ሳይጎዱ nuti yeroo dheeraaf bishaan kan kuusnu haala nutiinis isaanis hin miineeni. Waa'ee tajaajila teelee birrii irrattis gabaasa qabna kan isiniif dhiyeessu Anzaalalam Taaddisaati. Kan jalqabaatiin tarbaayiniin lammaffaan hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa annisa elektirikii maddisiisuu eegalu Ministeera Muummee Abiy Ahmed beeksisan. Ministeera Muummee Abiy Ahmed aangawoota olaanoo mootummaa waliin bakka hidhaa guddichaatti argamuun wayitaa tarbaayinii lammaffaa hojii jalqabsiisanitti seenaa keessa darbuun carraadha garuu seenaa hojjechuun injifannoodhaas jedhan. Firaa'ol Balay. Hidhi guddicha Itoophiyaa hojiin ijaarsaa isaa erga eegalee waggoota 10 ol kan lakkoofsise yoo ta'u ammatti hojiin ijaarsaa garri caalaan dhumataa jiraachuu fi tarbaayiniin tokkoffaan ji'a guraandhala darbe keessa tarbaayiniin lammaffaa ammoo amma humna ibsaa maddisiisuu eegaleera. Sirna eebbaa hojii eegaluu tarbaayinii lammataa har'a gaggeeffame irratti Ministeera Muummee Abiy Ahmed dabalatee Pireezidaant Saahilawarq Zawudee fi aangawoonni olaanoo argamaniiru. Tarbaayiniin lammaffaan guyyaa har'aa annisaa elektirikii maddisiisuu eegalee jedhame kun dandeettii humna ibsaa meegaawaatii 270 maddisiisuu qaba jedhameera. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed aangawoota olaanoo mootummaa waliin bakka hidha guddichaatti argamuun haasaa lammiileen Itoophiyaa ijaarsa hidha kanaa keessatti humnaan beekumsaa fi maallaqaan gumaachuun ijaarsa isaa sadarkaa kanaan gahan hundaaf carraa qofa osoo hin taane injifannoos waan ta'eef baga gammaddanii jedhaniiru. Dabaluunis biyyootiin yaa'a gadii laga Abbayyaa irra jiran hojiin ijaarsa hidha kanaa isaanirra miidhaa geessisuuf yaadame akka hin taane hubachuu qabu jechuun Ministeerri Muummee Abiy dubbataniiru. ይህ እየፈሰሰ ያለው ውሃ ቢገደብ ባጠረ ጊዜ ውስጥ bishaan yaa'aa jiru kun yoo hidhame yeroo muraasa keessatti bishaan kufachuu danda'a. Isaaniif kan malu nuti yeroo dheeraaf bishaan kan kuusnu haala nutiinis isaanis hin miineeni. Waliin guddachuuf fedhii qabnurraa ka'ee akka ta'e hubatanii biyyoonni kunneen haasaa marii fi waliigalteen bu'aa fiduun akka danda'amu hubatanii hojjechuu qabu. Filannoon kanarra darbe kamuu kan akkanumaan nama dadhabsuu fi hojii nuti jalqabne kan nu hin dhaabsifne ta'uu hubatanii gara nagaa waliigaltee fi waliin guddachuutti akka dhufaniif kanumaan waamicha koo dhiyeessuun fedha. ማቅረብ እፈልጋለሁ። Dhimma hidha haaromsaa guddichaa irratti Masrii, Sudaanii fi Itoophiyaan ammallee waliigaltee irra hin ga'in hafuun isaanii ni beekama. Hojii gaggeessaan hidha haaromsa guddichaa Itoophiyaa Injiinar Kifilee Horroo eebba kanarratti akka dubbatanitti hojiin hidha kanaa waggaa 2 keessatti guutummaan guututti xumuramuu malaa jedhaniiru. ሁለት ሙሊቶችን ማከናወን amma marsaa lamaaf bishaan guutuun kan danda'ame yoo ta'u marsaa sadaffaaf hojiin eegalameera. Hojiin ijaarsa hidha kanaa har'atti 83.3 xumurameera. Waggootii 2 yookaan 2 walakkaa dhufan keessatti hidha kana guutummaa guutuutti xumuruun annisaa elektirikii hanga waatii 515 ta'uu maddisiisuun piroojeekticha fixuuf karoorfamee hojjetamaa jira. ፕሮጀክቱን ለማጠናቀቅ ታቅዶ እየተሰራ ነው። Dhimmattaanuun baatilee 14 dura Itiyoo Teelekoomiin tajaajila kan eegale sirni moobaayiliin maallaqa daddabarsuu Teelebir jimaata darbee tajaajiloota haaraa liqii fi qusannoo ifa godhee jira. Tajaajiloonni liqii fi qusannoo kun kutaa hawaasaa 60 ta'u sirna faayinaansii keessa hin seenne bira gahuuf eegalamee jedhan hooggantuun Itiyoo Teelekoom aadde Firiyoot Taammiruu. ብድሩ ለግለሰቦችም እንደዚሁም ደግሞ ለጥቃቅንና አነስተኛ ለንግድ ተቋማት liqiin kun namoota dhuunfaa fi dhaabbilee daldalaa xixiqqoo akka gargaaruuf yaadamee qophaa'e. Namoota dhuunfaaf liqii kan guyyaa torbanii fi kan ji'aa hanga birrii 10,000 ta'uu jira. Dhaabbilee daldalaaf ji'atti hanga birrii 100,000 liqeessina. Liqiin lamaan iyyuu wabii yookaan qabsiisa malee kan taasifamudha. Akka wabiitti kan fayyadamamu hariiroo isaan Itiyoo Teelekoomii fi Teelee Birrii waliin qabanii fi fayyadamama tajaajila kunneenii isaan kana dura qaban ilaaluunidha. Fakkeenyaaf namoota dhuunfaaf hanga birrii 10,000 liqeessina yommuu jennu nama hundaaf jechuu miti. Liqii kana kan kenninu namni kun hanga ammaatti tajaajila Teelee Birrii hanga fayyadame yoom tajaajila kana fayyadamuu eegale kan jedhuu fi odeeffannoo biroo ilaallee madaaluunidha. Sana booda namni kun liqeeffate yeroo deebisu yeroo ittaane hangam akka fayyadamuu danda'u fooyyeessaa fi deemaa jechuudha. Liqii kana argachuuf kan fayyadamanii bilbila isaanii yoo ta'u maamiltoota Teelekoomii fi Teelee Birrii ta'uu qabu.
Appilikeeshiniin tajaajila kanaaf ta'u qophaa'ee jira. Akkasumas lakkoofsa gabaabaa 127 bilbiluun tajaajila kana fayyadamuu danda'u. ማግኘት አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ኢትዮ ቴሌኮም tajaajila liqaa kennuu jalatti tajaajiloota gosa 3 akka qopheessee jiru aadde Fireewoot BBCtti himaniiru. ይሄ ሴቪንጉ ሳንዱቅ ይባላል። Tajaajilli qusannoo saanduq jedhama. Maamiltoonni maallaqa dhalaa fi dhala malee akka ol kaa'aniif filannoo lamaanuu qaba. Maamiltoonni teeleebir kaffaltii raawwachaa osoo jiranii maallaqni yoo isaan hanqate ammoo tajaajila inda kiisee fayyadamuu danda'u. Tajaajilli kun maallaqa kaffaltiif isaan irra ta'e hanga birrii 2,000 ittiin kaffaluu akka danda'aniif gargaara. Tajaajilli malaa inni jennu ammoo maamiltoonni namoota dhuunfaa akkasumas dhaabbileen daldalaa karaa ittiin liqii argachuu danda'anidha. Dhaabbileen faayinaansii maallaqa yoo liqeessan qabsiisa barbaadu. Liqiin teeleebir garuu wabii yookaan qabsiisa malee kan gaggeeffamudha. Tajaajilli kun akkuma tajaajilawwan faayinaansii kaanii yaaddoo qabaachuu danda'a kan jedhan aadde Fireewoot ta'us aadaa Itoophiyaa ilaalcha keessa galchuun tolfamee jedhu. ሁሉም ደንበኛ አይመልስም ብለን ልንወስድ አንችልም። የኢትዮጵያን ካልቸር Maamilli hundi liqii fudhatee hin deebisu jennee yaaduu hin dandeenyu. Aadaa Itoophiyaa yaada keessa galchuun keessumaa uummati baadiyyaa maallaqa liqeeffachuu kan safeeffatu waan ta'eef maallaqa liqeeffachuu isaa akka baramu yookaan liqeeffatee hin deebifne jedhamu kan hin barbaadne hedduudha. Kana akka jabinaatti fudhanneerra. Tajaajila kana yommuu eegallu namoota hedduu hiyyummaa keessaa baasuuf waan ta'eef maamiltoonni yeroo barbaadan liqeeffatanii waan barbaadaniif fayyadamanii hanqina isaanii guuttatanii sana booda akka deebisanii yeroo barbaadanitti ammoo deebisanii akka liqeeffataniif isaan gorsina. Gidduun ammoo oduuwwan gaggabaaboo isinitti hima. Taajjabdootni Afrikaa keessaa 4 filannoo Keeniyaa irratti gabaasa jalqabaa baasaniin filannichi tasgabbiin kan gaggeeffamee fi nagaa qabeessa ta'uu himan. Guyyaa filannoo tasgabbii fi nagaa qabeessaan xumurame kan jedhan gareen East African Community jedhamu kan gaggeessan pirezidaantiin duraanii Tanzaaniyaa Jakaayaa Kiwiteeteeti. Koomishiniin filannoo Keeniyaa haalatti filannicha gaggeesses galateeffataniiru. Garee taajjabdoota eeggaad kan dursan pirezidaantiin duraanii Itiyoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomaas qophii isaa fi haala filannichitti gaggeeffame kan nama quubsudha jedhan. Ergamaan nageenya kabachiisaa UN Sudaan kibbaa jiru ajjeechaa miseensota garee hidhattootaa humna nageenyaa mootummaan raawwatee balaaleffate. Loltootni garee hidhattootaa 4 humna waraanaa mootummaan qabamuun iji isaanii hidhamee ajjeefaman. Tokko garuu osoo lubbuun jiru yeroo guban miidiyaa hawaasaa irratti qoodameera. Gareen hidhattootaa kunis ji'a darbe buufata waraanaa mootummaa irratti haleellaa raawwatee ture. Ministeerri dhimma alaa US Antonio Blinken marii pirezidaantii Rwaandaa Paul Kagame waliin godhan irratti haalli qabinsa mirga namoomaa biyyattii keessaa akka isaan yaachisu himan. Blinken dhalataa Rwaandaa US jiraatuu fi yeroo duguggaa sanyii Rwaandaa lubbuu kumaatamootaa oolche Paul waggoota 25 Rwaandaa keessatti hidhaan irratti murtaa'ee ilaalchisees marii gaggeessanii jiru. Blinken tajaajila haqaa biyyattii Kagameen akka fooyyessaniif gaafataniiru. Durataan paartii koongirensii federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa fi ministeerri muummee duraanii Itiyoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny tibbana filannoo biyyaalessaa Keeniyaa taajjabuuf gara Naayiroobii dhufaniiru. Profeesar Mararaan gara Mombaasaa deemuun filannicha taajjabanii deebi'aniiru. Waayilli koo Eliyaas Mulugeetaa filannoo Keeniyaa kanarratti maal taajjabdan kan Itoophiyaa waliin yoo wal biraa qabdanii ilaaltan maal hubattu kan jedhuu fi marii mootummaa federaalaa Itoophiyaa TPLF waliin gochuuf jedhuu fi dhimmoota kaan irratti Profeesar Mararaa waliin turtii taasiseera. Waaqaaf lafa irraa fagaata kan biyya keenyaaf kan as jiru namni nagaadhaan filatee gala namni asiifachi nama dhiibu hin jiru warri wattaadaroonni mootummaas cal jedhanii malee qawwee baay'een argitu iddoo tokko saawuu gurraan nageenya malee waa namni wayii paarlaamaa immoo maalii dorgomu wayii waa jeequmsa kaase jedhamu malee kan rakkoo akkasii rakkoon nuti tokko dhageenye ishiin mashiinii iddoo tokkotti ishiin ittiin mallattoo fudhatan ishiidha malee rakkoon biraa waa tokko namni nutti himu. 97 malee biyya keenya keessa filannaan hin turre. Yeroo nugusaati qabee filannaa jennaa yeroo nugusaas yeroo dargiis yeroo yaadegis amma yeroo biltsiginnaas filannaadha jedhama malee akka filannaatti yeroo baay'een jiru. Amma isa darbe harki 55 amma harki 60 filannaa keessan turre. Paartileen biyya bulchuutu ofuma isaatii wajjin dorgome. Galmeen isaas immoo harka 100 keessaa harka 98 harka 99
9 jechuun filannaa miti. Fudhachuudha malee filannaa miti si galee. Kanarra hunda caala immoo nagaa biyya sanatti fiduu hin dandeenye rakkoo biyya sanaa abjuu biyya sanaa fiduu hin dandeenye amma bare filannaa booddee garatti deemnaa maal taanaa inni lola keessa tures inni maal keessa tures garatti deemu wallaalee yeroo jirudha. Naa walitti nufu. Mootummaan Federaalaa Itoophiyaa fi TPLF marii biyyaalessaa gaggeessuuf qopheerraa akka jiran ni himama. Mee kanarratti yaadni keessan maalidha? Marii calqabuun isaanii bayeessadha. Waliigaltee gochuu yaaluun isaanii bayeessadha. Lola dhaabuu yaaluun isaanii bayeessadha. Garuu wanti lama beekamuutu irra jira jechuudha. Tokko mootummaa fi isaan lola dhaabuu jechuun gara mariitti deemuu jechuun rakkoon biyya sanaa hiikamaa miti. Rakkoon bal'aan biyya sanaa Tigraay duwwaa miti jechuudha. Amma dachii bal'aan sabni bal'aan lola gadhee keessa jiru olaantummaan seeraa akka hin taanetti manca'ee badee jiru tokko Oromiyaadha. Rakkoo iddoo tokkootiin bichaa miti kan dhufe walqabateetu deemaa. Hoo hiikames wajjin hiikama biyyi sun hoo nagaa argattee laga ceetes wajjin ceetii hoo dhabdessi baduu dandeessi wajjin. Marii biyyaa waliigaltee biyyaa hunda hammatu hamma sanatti jarlachuu wal qabatanii yoo deemne mariin suni eessaan hunga'u biyya sanatti nagaan fidu karaa sana siyaasni biyya sanaa rakkoon isaa hiikkatee laga ce'aa waan jedhuun qabu jechuudha. Jaa kana jarlachuu kanatti yaaduutu irra jira jechuudha. Mootummaan TPLF waliin marii taa'uuf haa jedhus malee Oromiyaa keessa michuu kan ta'e yookaan ammoo hojjechuuf kana dura kan ibsee waraanni bilisummaa Oromoo waliin garuu marii taa'uu hin fedhu mootummaan isaa waliin marii maaliif taa'u jeesinitti fakkaata? Oromiyaa jechuun egaa teessoo warra mootummaarra jiranidha. Humni kun filannaa keessa tapha nagaa keessa gallaani guyyaa salaatan irraa fudhatee deemaafdhaa fi biyya gajee qabu karaa saaqan jechuudha malee waan biraa miti. Sodaa qabsoon karaa nagaa tapha ofii qaba. Qabsoon karaa qawwee deemu immoo tapha ofii qabaa jechuudha. Hunda caalaa namni bosonatti kan galu bosonuu ta'uu barbaadee miti. Carraa nagaadhaanii socho'uu danda'antu akka ta'utti jira. Reebamuu jira, hidhamuu jira. Innaa sana namni maal ta'e maafanas ta'ee reebamaa. Maafanas taa'ee ukkaamamaa maafanas taa'ee kana taa'eetu bosona gala. Karaa keenyaa garuu dhugaadhaanii qooda keenya baharra jirraa jenna. Amma waan siyaasni biyya sanaa sochii wanti biyya sana jiru amma nu eeyyametti amma karaa nuu saaqametti mootummaan kun sirna dimookiraasii ijaaraa jiru. Mootummaan kun biyya kana guddisaa jiru. Mootummaan kun nagaa fidaa hin jiru jennee dubbachaa jirra jechuudha. Innaa immoo mootummaanis immoo tokko naantiin lakki kophaa keenya miti. Nu ilaala warri jedhan hundu haa galanii warri bosona jiranis marii kana keessa haa galanii gaafsana rakkoon biyya kanaa hiikama jenneetu dubbannaa jechuudha. Isaanis achitti dhiifne ofii keenyaas mootummaa irraa waan tokko arganneetu nagaa fidnaa rakkoo biyyaa hiikna waan jedhu hin qabnu jechuudha. Marii biyyaalessaa Itoophiyaatti amma ni taasifama jedhamu kanarratti yaadni keessan yookaan ijannoon keessan maalidha? Ni hirmaattu moo hin hirmaattan? Lakki nuti hin hirmannu jennee hin beeknu. Garuu marii biyyaa hamma hin taanetti tapha qoosaa hamma ta'etti akkuma filannaa keessaa baanetti hamma filannaa dhugaa ta'utti achi keessa qooda fudhachuun bu'aan fidu. Nuufis sabaafis biyya sanaafis bu'aan fiduudha. Akka addunyaatti yoo ta'e garee lachuu garee walirraa bilisa kan ta'e qaama bilisa ta'etu walitti fidee kana keessatti qooda fudhachuun barbaachisaadha. Mariin kun akka dhugaadhaan hojiirra oolu gochuudhaaf jechuudha. Akkuma biyya keenyaatti akkuma saba keenyaatti aadaa saba keenyaa amani keessa guddate kan Oromoo amanan beeku kan warra kaan isaan hin beeku jaarsummaa garee lachuutu lakkaawwata. Garee tokko miti jaarsummaa kan lakkaawwate. Jaarsummaa ofuma lakkaawwattee ofuma ammoo na araarsi jechuuni